Jalqabbii bara ce'umsaa kutaa lammaffaa. Dhimma kanarratti waan baay'ee hin dubbanne sababiinsaa haasa'uufuu namatti hin tolu. Ammas bal'ina isaa hin himu. Garuu namni hubachuu akka danda'uuf tarbaayiniin tokko yoo oomishamu yoo bitamu warshaarraa ka'ee hanga Jibuutii ga'utti adeemsa jiru dhiisee maallaqaanis rakkisaadha. Oomishuunis rakkoodha. Erga oomishamee boodas Jibuutiidhaan ga'uun akkuma beekamu waan ulfaataadha. Isa kana dhiisee buufata Jibuutiirraa hanga as ga'utti adeemsi jiru guyyaa meeqa kan fudhatu isinitti fakkaata? Muraasumatti naannoo guyyoota 45 nu jalaa fudhata. Tarbaayiniin tokko Jibuutiirraa ka'ee hanga as ga'utti sadarkaa gadi aanaadhaan guyyaatti kiiloomeetira 25 imala. Sadarkaa olaanaadhaan ammoo guyyaatti kiiloomeetira 40 imala. Kiiloomeetira 40 bulaa dhufa. Asirraa hanga Jibuutii kiiloomeetira meeqa akka ta'e isin shallagaa? Kiiloomeetira 40 guyyaa tokko jala fudhata. Guddaadha. Konkolaataanis kan addaati. Saffisaan deemuu hin danda'u. Akka namaatti imala. Suuta deema. Tarbaayiniin tokko Jibuutiirraa kaafnee asiin ga'uudhaaf guyyoota 45 fixa. Inni kun konkolaattonni gufuu malee yoo imalanidha. Garuu waggoota 3 darban tarbaayinii dhiisaa simintoo darbaarraa garana yoo fidnu ministeerri raayyaa ittisaa daandiin hundi asfaaltii waan hin taaneef konkolaataa tokkoon tokkoof fuuldura deemee dhootuu fanjii guuruun darbees balaan yoo mudatu qolachaa waraana miti kan fanjii qofaan jechaa jira. Fanjii guuraati konkolaataan kan imalu. Darbaarraa fe'amee salphumatti asitti hin buufamu. Al tokko tokko konkolaataa 20-40 fe'uun meetira tokkoon sakatta'uudhaan asiin ga'u. Kun kan hojjetamu daandiirraa fanjiin waan awwaalamuufi. Gidduurratti daandiin tajaajilaan ala nu jalaa ta'ee ture. Daandiiwwan tajaajilaan ala ta'anii koontiraaktara suphuu hin arganne. Koontiraaktoroonni baay'oonni haala qabatamaa naanno'icha jiru wajjin wal qabatee hojjechuu hin feene. Raayyaan ittisaa daandii suphaa fanjii guuraa gufuu mudatus qolachaati. Hidha kana kan ijaarre. Baay'ee itti wareegamne. Baay'ee itti wareegnee dhiigni baay'een dhangala'ee baay'ee boonyee baay'ee itti dadhabnee hidha haaromsaa ijaarrannedha. መከላከያ መንገድ እየጠገነ ራሱ መንገዱን 100 ኪሎ ሜትር እየሰራ ፈንጅ እየለቀመ ትራንስፖርት እያደረገ በየቦታው ደግሞ ኢንሰርጀንሲ የሚያጋጥመው ፎርስ ካለ እየተዋጋ ነው ይሄንን ግድብ እየሰራ ነው። ብዙ ሰውተንበት፣ ብዙ ደምተንበት፣ ብዙ አልቅሰንበት፣ ብዙ ደክመንበት ነው የሰራ ነው። እኛ ያለ ሌላ አንጥሮ ሀብታችንን ሰብስበን ለምነን ተለቅተን ዜጎች ያላቸውን አዋተው ይሄን መልካም ነገር እንስራ ሲሉ በሌላው አንግል ደግሞ ያላቸውን ሀብት ጊዜ አውጥተው በዓለም አቀፍ ጫና ለመፍጠር በሀገር ውስጥ ለማስታጠቅና አስፈላጊው ሎጂስቲክ ተማሟላት ሀብት ደግሞ መድበው የሚሰሩ አሉ። ኑቲ ቀበኝ ቀብኑ ወለት ፉናኔ kadhannee lammiiwwan waan qaban walitti hirphanii waan gaarii haa hojjennu yoo jedhan gama birootiin ammoo yeroo fi qabeenya isaanii baasuun dhiibbaa idil-addunyaa uumuudhaaf garee biyya keessaa hidhachiisuunii fi waan barbaachisaa tun qabeenya ramaduudhaan kan hojjetan ammoo jiru. Inni tokko misoomaaf kun ammoo badiidhaaf.
Kana hunda keessa darbuudhaan hidhi kun sadarkaa kana fakkaatu irra ga'ee bishaan qabatee arguu kan dandeenye. Adeemsa kana keessatti uummanni Itoophiyaa hubachuu kan qabu waan ijoo lamadha. Tokkoffaan guddachuu fi jijjiiramuuf yoo murteessinu nuti waan gaarii waan yaadneef addunyaan hundumtuu waan gaarii keenya kanaaf harka dha'ee waan hin fudhanneef haala kanaan duraarraa adda ta'een wal dhagahuun wal hubachuun kaayyoo waloof gamtaan dhaabbachuu humnaa fi maallaqa qabnuun tumsuun murteessaa akka ta'e hubachuun barbaachisaadha. Kana goonu malee qamadiinis ashaaraan magariisnis misoomni koriidariis hidhi haaromsaas salphumatti milkaa'uu hin danda'u. Baay'ee ulfaataa fi dadhabsiisaadha. Tumsii fi ida'amuun baay'ee barbaachisaadha. Karaa birootiin dhimmi lammaffaan Itoophiyaanonni otuu hubatanii fi qalbeeffatanii jedhee kan hin yaadu hidhi kun yookaan ashaaraan magariifni mootummaa keenya wajjin walitti hidhamiinsa kamiyyuu hin qabu. Hidhi kun kallattiidhaan Itoophiyaa fi Itoophiyaanota dhaloota itti fufiinsa qabu biyya itti fufsiisuu wajjin kan wal qabatedha. Namoota kaayyoo siyaasaa qaban qofa osoo hin taane lammiin Itoophiyaa kamiyyuu biyyi booruu dhaalu biyyi booruu keessa jiraatu inni jiraachuu baatus biyyi ijoolleensaa keessa jiraatan fooyyoftuu akka taatuuf hawwunsaa dirqamadha. Mul'ata waloo qabaachuun kaayyoo siyaasaa qabatanii fedhii tarsiimaa Itoophiyaa abdii waloo fuulduraa namoonni sammuu waan qabaniif qalbeeffachuu fi fedhii waloof fedhii tooftaa addaa baasuudhaan ilaaluu qabu. Dhimmi akka hidha haaromsaa fi ashaaraa magariisaa irratti namni hundumtuu tumsuu qaba. Gorsaa fi fedhii diina Itoophiyaa dhaggeeffachaa carraa ijoolleetaa kan balleessuu ta'uu hin qabu. Walfalmiin tokko tokkorra dhaabbachuun waan hafu miti. Ni jiraatu tokko tokkorratti daba hojjechuun jira. Kun amala ilmaan namaati. Ilmi namaa amala badaa dhaale keessaa tokko obboleessa isaa irratti haala ta'uu hin qabneen ka'uudha. Kun waan hafuu miti. Garuu sadarkaa mul'ata guddaa wal hin qabnu gufachiisuun tumsuun sirrii miti. Fakkeenyaaf hidhi haaromsaa waggoota 50, 60, 100 kan turudha. Nuti garuu waggaa 50 turru. Ijoolleen keenya dhaloota isaan boodas uumamutu itti fayyadama. Dhaloonni kun eenyu akka ta'e kiyya kan isaati jechuun murteessuun hin danda'amu. Itoophiyaanotatu itti fayyadama. Kanaaf diinaan yoo bitamnu, diina wajjin yoo tumsinu, yaada diinaa yoo leelisnu sadarkaa tooftaa fi tarsiimoo'aatiin faayiduma keenya kan miidhu ta'uusaa qalbeeffachuun barbaachisaadha. Of eeggannoo taasisuun barbaachisaadha. Aarsaan hidha haaromsaa irratti baafne lammiin Itoophiyaa irra jiraan yaadama tarsiimoo sirritti utuu hubate sadarkaa hammasiitiin wareegama hin baafnuyyuu. Kanarraa barachuun barbaachisaadha. Ammaan boodas yaadamawwan gurguddoon waan jiraniif yeroo ba'anitti dhimmoota Itoophiyaa irratti tumsi ni barbaachisa. Gama keenyaan waan barbaannuu fi yaadnu galmaan ga'uudhaaf ni carraaqna, hin mugnu. Lammiiwwan Itoophiyaa hedduun yaada qabnu hubachuu fi qalbeeffachuun nu maddii dhaabbatee hojii dinqisiisaa hojjeta. Garuu kanarraa kan ce'e ta'uu qaba. Itoophiyaarraa kan ce'e ta'uu qaba. Kun ardii Afrikaa hundaaf boonsaadha. Humna Afrikaanota hundaaf edaa nutis ni dandeenya jedhanii akka socho'an taasisudha. Kuni ardii Afrikaatti hidha guddaadha. Bishaanii fi qabeenyi qabanne maal akka ta'e himeen jira. Nu hundaaf barumsadha. Afrikaa yoo jedhamu biyyaalee yaa'a gara gadiis dabalateeti. Suudaanii fi Gibs hedduu kan deeggaruu qabanidha. Odeeffannoo tibbanaa qofa osoo fudhanne guyyaa guyyaan bishaan meetir kuubii miiliyoona 900 caalu qabata. Maal jechuudha? Guyyaa guyyaan bishaan meetir kuubii biiliyoona 1 yoo qabate humni
waliigalaa biliyoona 74 waan ta'eef guyyoota 74 keessatti bishaan guutuu qabachuu dandeenya jechuudha. Al tokko tokko bu'ii ba'iin waan jiruuf guyyoota 100 keessatti hidhi kun duwwaarraa ka'ee guutuu danda'a. Guyyoota 100 keessatti bishaan hammi kun hin argamu. Garaagarummaan waan jiraatuuf yaadicha qalbeeffachuu akka dandeenyuufi hidhawwan akkanaa 10 qabaannee guyyoota 100 keessatti bishaan otoo qabaanne biyyaaleen yaa'aa gara gadii yeroo kamittiyyuu bishaan dabalataa yeroo barbaadanitti obboleewwan keenya dhimma akkanaatiif bishaan barbaanne waan ta'eef nu gargaara jechuun salphumatti fayyadamuu danda'u. Kun kan ta'u yoo qabannedha. Bishaan qabannerraa amma fakkeenya kaasu waggaa kanarraa dhangala'uu hin qabu. Irraan dhangala'uu kan qabu kan xumuraa waggaa darbe jennee turre. Sababiin kana jenneef giddugala hidhaa akkuma agartanitti ijaarsi hidhaa xumurameera. Amma kan hafe utubaa hidhaa qofaa. Isaa ol kan jiru sibiiladha. Riqichatu jira. Waggaa baranaa ashaaraan magariifni dabalamee bishaan olaanaa waan jiruuf bishaan guyyootti qabannu baay'ee guddaadha. Meetir kubiin miliyoonni 900 baay'ee guddaadha. Haa ta'uutii har'a otoo futtaafachiisuu baannee adeemsa amma jiruun otoo itti fufne kan hafe naannoo meetira 6 waan ta'eef guyyaa 10 baay'atu guyyoota 15 keessatti bishaan irraan dhangala'a. Torban 2 keessatti hordoftoota koo kabajamoo jalqabbii bara coomsaa kutaa kutaadhaan isinii dhiyeessaan jira. Egaa inni ammaatti hordoftan kutaa lammaffaadha. Kutaan itti aanu yeroo birootti kan isinii dhiyaatu ta'a. Egaa muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed hojii biqiltuu dhaabuu hanga baranaatti Itoophiyaan hojjetteen bu'aa galmeeffame irratti akkasumas sadarkaa ijaarsi hidhaa guddicha haaromsa Itoophiyaa irratti argamu ilaalchisuudhaan ibsa bal'aa hawaasaaf kennanii kan gara afaan Oromootti jijjiiree isinii dhiyeesse. Kutaa sadaffaa itti aanu yeroo birootti isinii dhiyeessaa. Waan hordoftaniif hedduun isin galatoomfadha. Fayyaa ta'aa. Nagaatti.